Namni tokko guyyama lama yoo karrafu ta'e addunyaan galmee riikardii irratti isa galmeessuudhaaf wal dorgommii keessa kan fiigdudha. Kanaan duras wanti yaadatamu namni tokko guyyoota lamaa fi walakkaa rafeera jechuun addunyaan galmee dinqisiisoo irratti galmeessuudhaaf miidiyaalee bobbaaftee gara isaatti galmaa'aa turteerti. Gama biraatiin ammoo namni waggaa 20f walitti aansee osoo hirribaa hin ka'in ciisaa jira jedhamus kan dhagahamudha. Kun ammoo dubbiin isaa akkas hin turre. Abbaa isaa Alwaliid bin Xalaalee fi harmee isaa Dalaal binti Saawud irraa bara 1991 akka lakkoofsa Girigooriyaatti dhalate. Bara faranjoota amma keessa jiraataa jirru kanatti waggaa 20 fi baatiiwwan 3 siree irra ciisuun lakkoofsiseeti kan inni jiru. Alwaliid bin Kaaleb bin Xalaal yookaan ammoo Sleeping Prince jedhama. Akka lakkoofsa Girigooriyaatti bara 2005 sababa balaa konkolaataatiin miidhamee hospitaala seenee hanga ammaatti hin dubbatu, hin dhagahu, bakka ciisus hin socho'u. Ga'eessi kun bara 2005 yeroo balaan kun isarratti gahu koolleejjii waraanaa biyya Ingiliz keessatti argamutti barnoota isaa hordofaa akka ture seenaan galmee isaa ni agarsiisa. Alwaliid gara fuulduraatti nama gonfoo mootummaa Saawudii dhaalu waan ta'eef obboleessa isaatti akka inni aangoo kana irraa hin fudhanneef balaa kun akka irra gahu irratti yaale yookaan irraan gahe jechuun yaadotni garagaraa yeroo garagaraatti ni ka'u. Yeroo balaan konkolaataa irra gahu waggaa 16 kan ture ga'eessi kun yeroo ammaa kana garuu waggaa 36 gahee jira. Umrii isaa keessaa gara 65 kan ta'u ciisicha irratti nama fixeedha. Yeroo garagaraatti yaadonni gama doktoroota irraa dhihaataniif maatii isaa biratti garuu fudhatama akka hin arganne taasifamaniiru. Inumaayyuu haakimoonni isa kunuunsuun isa waliin turan kana booda abdiin jiraachuu isaa xiqqaa waan ta'eef lubbuun isaa akka boqatu jechuun maatii isaa hayyama gaafatanii turan. Kana irratti yaadni abbaa isaa faallaa kanaa ta'uun dhalate. Lubbuu namaa kan kennus kan baasus Rabbi qofa kan jedhu abbaan isaa ani garuu abdii hin kutadhu, mucaan koo guyyaa tokko deebi'ee dhufee na waliin ni taphata jechuun dubbate ture. Addunyaa keessa jiraannu kana keessatti raajiiwwan garagaraa yeroo adda addaatti yoo dhagahamanis kun ammoo takkumayyuu waan ta'e hin beeknedha. Seenaa jireenya kana keessatti hanga ammaatti qorannoodhaan kan irra gahame namni waggaa 20 caalaa siree irra ciisee fayyee ka'ee maatitti makame tokkollee hin dhagahamne. Dhiheenya kana garuu waan amanuu fi yaaduufillee nama rakkisu tokkotu dhagahame. Tuutni hospitaala Al-Raajihee viidiyoo tokko qabatanii gara ummataatti as bahan. Viidiyoo kana kan argan yeroo garagaraatti Alwaliid socho'eera kan jedhu kan mul'isu yommuu ta'u, viidiyoo kana qabatee miidiyaaleen addunyaa hedduu wal harkaa fuudhuu yoo gabaasan maatiin isaanii garuu cal'isuu filataniiru. Viidiyoon kun keessumaayyuu miidiyaa hawaasaa irratti kumaatamaan waliif qoodameera. Haa ta'u garuu maatii isaa biraa fudhatama kan hin arganneef hanga ammaatti wanti qabatamaa kan hin arganne ta'uu waan mirkaneessaniif. Gabaasa gareen biraa baaseen ammoo jalqabayyuu warri Al-Raajihii kan jedhan gabaasa sobaa fi viidiyoo dhukkubsataa biraa waan baasaniif kun kan isaatii miti jechuun qeeqa irratti darbateera. Ga'eessi kun erga rakkoon kun isa mudatee hospitaala seenee waggaa 14 booda jechuunis waggaan 6 hadham yeroo rakkoon kun isa mudatee ciise irraa kahim akka socho'e kan gabaafamee ture yommuu ta'u, kunis akkuma bara 2025 kana keessa socho'e jechuun gabaasaaleen garagaraa adda godhaniiru. Dargaggeessi gonfoo dhaala Saawudiitiif qophaa'aa ture kun osoo taphatee hin quufin, osoo baratee hin xumurin rakkoo kana keessatti bu'uun ammoo yaaddoo maatii isaatii fi maatii mootii Saawud Arabiyaatiif gadda guddaa irratti uumeera. Bara 2005 irraa eegalee waggaa 20 guutuudhaaf hospitaala keessatti kan yeroo takkallee biraa hin dhabamne abbaan isaa ilmi koo guyyaa tokko deebi'ee akka durii keenyaatti waliin jiraanna yaada jedhu qabatee hanga ammaatti abdiin imalaa jira. Abdiin isaa kun gara fuulduraatti hin milkaa'amoo hin milkaa'uun waanuma waliin arginu ta'a. Kunis tahee sanam abbaan isaa hanga har'aatti abdii irraa kutachuu tasumayyuu hin dandeenye.